seenaalee nama sodaachisu ta'anii hin jaalladhu. Yoo sukkaara qabaatti yoo dambisaatii jedhan sanfaa qabaatan bahee ta'e nama onnee qabu qofatu laala. Almuhim hiriyoota lamaan wahiitu jira. Hiriyaa isaanii wahii bira deeman. Hiriyaan isaanii kana bufa kanneen jaalatan. Almuhim bufa guddaa wahii qaba. Isa waliin oolanii bashannanii wayita galuuf ta'an bufa wahii hadiyyaa kenneef. Ufni kun baay'ee guddaa. Maal goona fudhadhaa deemaa abboo jedheen hadiyyaadha. Isin illee jaallattanii eeshee fuudhee kenneef. San booda makiinaa keessa kaa'anii osoo deemaa jiran walii haasa'e maal goona numee maal goona nu kenna. Namcha kana maaliyo san booda خلاص bufa kana deemnee gara mana osoo galaa jirru gaaratti gannee gallaa jedhanii walii galan. San booda imala isaanii itti fufanii osoma deeman bufni kun sosochoo jalqabe akka malee sagalee baasuu jalqabe. Hafuura ajaahaa wahiitu irraa baha. San booda bufa fayyaan qabnu kenne jedhe. San booda hiriyoonni lamaan walii galanii bufa kana dhahanii ajjeesan. San booda makiinaa keessaa darban. San booda karaa ofii qabatanii deemuu jalqaban. San booda osoma deemaa jiranii osoma oofaa jiru hiriyaan isaa kun hiriyaa isaa kaan nuti ilaalu akka tokko godhachuu danda'u. Yaamne godhatan jiraan ture tenju akka tokko godha. Almuhim akka tokko hollata hiriyaan isaa kun. San booda haasawa ajaa'ibaa wayii haasaa. Maal taatee waan jiru hildinatti jiribo. Almuhim osoma akkas jedhaa jiru. San booda afaan isaa kana keessaa wanna wahii baase. San booda fiigaa ishismu makiinaa ofii jiru makiinaa kana dhaabee fiigaa makiinaa keessaa bahe. Nama suquuf osoma iyyuu namticha tiisee wahii arge. San booda abboo kootu nu gargaari hiriyaan kee akkana ta'e maali jedheen. San booda namtichi dhufee talaalu jinniitu isa keessa jira jedheen. Jinniitu isa keessa jira jedheen. San booda خلاص waan godhu hin dhabanii. San booda fuudheenii gara akkuma ta'e jechuu gara biyya isaa sanittiin gale. Biyyattiin gale booda sheeticha wahii bira fide. Sheetichi maal jennaan seenaa itti himanii hoo dubbiin na bira jirti jedhe. Anatu akka itti keessaa baasu anatu beeka jedhe. Ani isinirra huma wanni barbaadu hin jiru. Sheetichi akkamitti akka baase ammoo viidiyoo itti aanutti isinitti amma isin martuu viidiyoo kan erga daawwattan wal qabadhaatii Ahmad Oroo jedhaatii yuutuubii irratti sabskiraayib godhaatumaan asuma deebi'aatii seenaa itti aanu waliin xumurraa jechuudha. Sila nama 19,000 qabaadhe kuma ga'uu dadhabe achitti rawannaa taachuu sheemna.